السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبرتو وقتلتا تيجيكو تجيرو شرزين jala arrammoo appiin qabadhee dhufee appii warra zeenii dhaaf moobaayilii qabanuu fi keessattuu warra zeenii qabanuuf furmaatanii taa'een abdii qaba inshaallah. Appiin sunis immoo kam yoo jettanii appichis immoo kunoo isa kanadhaan isiniin jedha pilistoorii keessaa gadi buufattu yuutii loop VPN jettaniitti barreessitu akkanatti pilistoorii keessaa argattuun isiniin jedha. Appichis sin gargaara jechuudha. As pilistoorii keessa gallee kunoo ani amma dura gadi buuseen jira asirratti taa jettanii barreessitanii loop jettanii yeroo barreessitan kunoo loop VPN kunoo kanatti fidee isinii baasala arguu jirtaniimi akkanatti fidee isinii baasaan isiniin jedha. Isa kana install godhattanii isiniin jedha yeroo gadi buufattanii jettanii open godhetan seenaa jechuudhaan akkanatti openii godhe yeroon seene jedhee haala kanaan kan inni isiniif dhufee ba'u jalqaba irratti. Egaa warri shabakaa warri moobaayilii fi yookaan warri zeenii fayyadamtanuu jechuudha yeroon akkanatti isiniif baasee jedhee ka jalqabaa kana jechuudha. Kan akkanatti gadi rukuttanii hojjechiiftanii jechuudha. Kana yeroo kanatti gadi rukuttanii hojjechiiftanii jettanii jalqabaa dhiifama jalqaba hojjechiisuu qabdan kunoo asi normaal jarmanii alaabaa jarmanii kanarra gochuu qabdu jechuudha. Isuma tokkoffaa kanarratti dhiiftu isa gadii kanaa jechuudha la daayirektii isa gadii kanaa biyyootii garaagaraatti kan inni fidee baasu asirratti moobaayiliin isin dalagaa ilaa moobaayiliin kunoo 30 jira 75 150 180 haga 343 maallaqa kanaan guuttattanii telegiraama yuutuuba waan adda addaa sirriitti dalagaa jechuudha. Warri moobaayilii qabdanus warri zeenii qabdanus zeeniin egaa yeroo ammaa kana warri 130 guuttanu didee jira. Isa ammaa kana asirra gootanii la yuutuub sila daayirekti ka jedhu sana yuutuubii irra gootanii jechuudha. Yuutuubii irra gootanii asii kanatti bantanii jechuudha. Warri amma dura immoo zeeniin warri 130 fayyadamaa jirtanu isiniif hojjechuullee didee saa emmii barreessitanii lakkoofsa 2 barreessitanii 959 illee ergitanii sirreeffachuu ni dandeessu jechuudha. Warri zeeniin utuu hojjetaa jiru isin duraa didee SM lakkoofsa 2 barreessitanii 959 ergitu akkasitti isiniif hojjechuu danda'an isiniin jedha. Appiin kun immoo warra sana qabuuf illee warra hin qabneef illee ni fayyada jedhee abdii guddaan qabaan isiniin jedha obboleewwan islaamaa. Kan akka itti fayyadamtan abdiin irraa qabaa. Egaa asirratti yuutuub jettanii bakka yuutuub jedhu kanarra gashitan yeroo kana tuqxanii yuutuubiin kun ola akira godanaarra jira jechuudha. Macarrashaa zoomii kanatti taane egaa arguu jirtan jedheen abdii qabaa. Kunoo isa kanarra gootanii jechuudha. Yeroo sarra gootanii jettanii isa kana immoo jarmanii marratti dhiiftanii akkasitti itti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha obboleewwanii. Akka irraa fayyadamtanu abdiin qabaa. Warri isiniif hin galle immoo koomentii jalatti naa kaa'uu dandeessanii. Egaa warri moobaayilii qabdanus itti ilaalaa warri zeenii qabdan irra caalaadha. Egaa yuutuubii kiyyas immoo seenaatii maqaa yuutuubii kiyyaa kun akkuma arguu jirtan Rashaad Zeynuutii seenaatii sabiskiraayib laayik koomentii illee kanaa gootanuu warri amma dura maatii naan taane akka sabiskiraayibii laayikii naa gootanuu viidiyoo kan koollee daawwadhaan isiniin jedha obboleewwan. Egaa fayyaataa jiraadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.